Sayyid Abbo eenyu akka ta'e namni beeku ni jira. Keessattuu dhaloota zamana kana biratti Sayyid Abboon hedduun beekamu. Manguddoo duriititu haalaan beeka. Naannoo Harargee kanaa fi asiin karaa Baalee kanattis hedduutu akka beekamaadha. Inumaa dhageettitti akka dhageenyetti Sayyid Abboo warri Suudaaniin hunjus ni jira. Kallattiin kitaabarraa agarree dubbisuu baannus. Zamana dursan kitaabarraa arginee dubbisuu baannullee karoo zamana ammaan tanaa kana guddinaa fi babal'ina beekumsaatii fi taarikaatii wanni nama jalaa dhokatan jirtu. Sayyid Abboon maqaan isaa guutuun Abdii Quxulaa Qaallichaa jedhaniini. Haati isaa immoo Batuulaa Liiban jedhamti. Hoggaa akkana jiru Oromoo jechuun keessaniin Oromoo Oromoodha. Oromollee Oromoo Booranaa jedhaniini. Oromoo Booranaa daangaa Itoophiyaatii fi Keeniyaa jidduu jiru. Abbaa isaa Quxulaa Qaallichaatii fi haadha isaa Batuulaa Liiban irraa toora bara 1914 hawaasa Oromoo Booranaa naannoo san jiraattu gosa Waataa jedhamturraa dhalatee jedhan. Waataa fi hawaasaa fi Gabri gosa Oromoo Hormaata Booranaa naannawa daangaa gartee Keeniyaatii fi Itoophiyaa 1914 keessa achitti dhalatee jedhan. Achirraa godaanee gara Jimmaa kanaatti ni dhufe jedhan. Gaggabaabsineetuma keessa baanaa walumaa galattu. Achirraa deemee gara Harargee kanallee akkasitti dhufe.